السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نقا في هذا جرى جرتو بكجرات كناف public speaker جبان لما أكمي mana نستخدم فيديو ولا بيجي إيدي فيديو lagi apa? Remo muhafazah jahatnya hero bagus banget rakam nih gak lebih. Ajaib. Fukti apa? Dia lagi. Berarti segala kasih lagu. Aku itu bisa. Aku kau balik. Kasih minum kau ya. Kami tidak kita baru kawan. Kamu jangan tak kecil. Orang tentu. Orang bisa ya. Saat yang kami. Dia itu jelas. Dia saat yang kau terus. Sama saat itu jelas. Dia ada. Sebenarnya gini apa tu lah. Gaftakan sagantaatinya eegalla gaafitakan sagantaatinya eegalla gaafii sunis maali namni tokko mallaqa baay'ee siif kennee maqaa gaarii ati qabdu sirraa yoo fudhate ati as keessatti ni milkooftee moo ni khasaarte. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa fayyaadha jirtu. Sagantaatinya kanarraa tanaa gaafii takkaan eegallaa namni hunduu gaafii kanaa ofiif deebisuu danda'uudha qaba. Isinis maal jettii? Namni tokko maallaqa guddaa maallaqa baay'ee maallaqa miliyoona lakkaa'amu siif kennee maqaa gaarii yoo sirraa fudhate ati as keessatti ni milkoofte moo ni khasaarte? Gaafii kana namni hunduu of keessatti haa deebisu. Maal si fakkaata? Mee waliin haa yaallu gaafii kan deebisaan kan qiimaa ta'a. Maallaqni yoo bade ni deebi'a. Dalagaan takkas yoo kan baddu taate ni deebiti. Maqaan bade immoo deebi'uudhaaf aarsaa guddaa yoo deebi'es turtii yeroo dheeraa godha. Deebi'a malee maqaan badurra mataan baduu wayyaa akkuma Oromoon jettu sana akkas ta'a jechuudha. Kanaafuu wanta tokko lafatti gadhaabuudhaan duratti maqaa kan kee maqaa gaarii lafa kanarratti hambisuutu nurraa eegama jechuudha. Maaliif jennaan maqaa gaarii qabaannan maallaqa barbaadame, biizinasa barbaadame akkasuma gaafa duniyaa kanarraa deemtillee haftee aalaa ilmaan kan keetis siif ta'a. Namoonni maqaa kan kee gaarii saniin si yaadatu. Bareedu yoo fakkeenyaaf amma ati wanta tokko ni hojjetta yoo ifammoo wanta tokko ni hojjettee kan dabartu ati maqaan kan kee maqaa gaarii osoo hin ta'in akka wanta kanaaf public speaker keenya egaa wantoonni irratti shaakalaa turre sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guyyaa irraa tanaa mata duree tokko fudhannaa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam osoo hin ergamin duratti maqaan inni ittiin beekamu kan inni ifiif filate osoo hin ta'initti kan hojii isarraa hawaasni isaa moggaaseef maal ture jedhu amanamummaa Muhammad al-Amin jedhameeti moggaasni kun kan nameeti. Moggaasni kun immoo ifii filatee maqaa inni ifiif moggaase osoo hin ta'initti maqaa hojii isarraa hawaasni isaaf kennedha jechuudha. Sanumarraa dhaabbachuudhaan Khadijaan radiyallahu anhaa Khadijaan yeroo nama isiidhaaf hojjetu barbaadutti nama humna qabu nama daldala keessa jiru nama qabeenya qabu miti kasiin barbaadde.
akka isiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam filattuuf wanti isii kakaase namoota hundarra wanti isa caalchise maali? Amanamummaa isaa maqaa inni san dura qabuutu akka isiin isa filattu taasisee jechuudha. Kanaaf amanamummaa qabaannaan wanti hunduu ni dhufaa jechuudha. As dura wantoota akkana kanaa hin qabnu kanaafuu amanamummaa kana ijaarrachuun dirqama ta'aa jechuudha. Public speakerii cimaan jabaan babbareedina dubbii kan keetiitiin kan osoo hin ta'initti namni jalqaba yeroo gara madarakatti ol baatu gara sagantaa kanatti yeroo ol baatu namni san dura gaafii takkaatu sammuu keessa dhufa nama kana hunda osoo ati dubbatin dura. Namni kun waan dubbatu kana hojiitti ni jijjiiraayi. Gaaffiin isaa deebisaan isaanii eeyyeen yoo kan ta'u taate akka ajaa'ibeetti dubbii kan kee dhaggeeffatanii dubbiin kan keetis qalbiitti fudhatanii deemanii jechuudha. Yoo dhiha immoo wantoonni ati dubbattuu fi kan isaan jireenya kan keessatti beekan gargar kan ta'u yoo ta'e subarraa dhaggeeffatanii fi ifiifoo akkasii wanti kanaafuu humna hin qabdu jechuudha. Kanaaf public speakerii jabaan public speakerii cimaan nama wantoota dubbatu hojiitti jijjiirudha. Kanaafuu wantoonni nuti ammaan tana gochaa jirru kun amaloota nuti as dura hin qabne. Kanaafuu hin qabnu jennee itti wadeemuu qabna. As dura hin qabnu yaalii akkuma amma eegaletti yaalii teenya sana immoo ofirratti hojiitti jijjiiruudhaaf gocha keenyaan deeggaruutu nurraa eegama. Yeroo sana public speakerii cimaadha taanaa jechuudha. Kanaafuu yeroo gochi keenyaa fi haasofni keenya wal sime